nama tokkotti akka namummaan natti dhaga'ametti kuni amantaa wal qoodu yookaan amantaa gandaawwan ilaallatu miti. Kuni dhimma namummaati. Namni nama taatanii namummaan keessan isinitti dhaga'ame wanta amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kana dhiira wajjin dubartiin dubartii wajjiniin gaa'ila dhabdi wanti jedhamaa haasa'amaa jiru jechi fokkataa jechi hasxayyaafiin kuni ani akka nama tokkotti waan kana nan balaaleffadha. Isinillee balaaleffadha. Nama taatanii nama kamiyyuu ni ilaallata. Wanti kun dhiira dubartii osoo hin jenne kiristaana musliima osoo hin jenne namni kamiyyuu balaaleffadha. Ana akka nama tokkotti nan balaaleffadha. Wanti kun Itoophiyaa keessatti raawwatee yookaan hojiin agarsiifamuu osoo hin taane abjuu ta'ee hafuu qaba. Kanaaf iyya dabarsaa. Dhimma qaamni ilaallatu biraan nuuf ga'a. Dhugumaanitti biyya san keessa seerri jira yoo ta'e seerri waan kana bakka sanaa buqqisee hin balleessu taanaan dadhabee jira jedhee ummataaf dhiisuu qaba. Maaliif ummanni biyya keessaa waan kanaaf gahaadha. Waan kana achi buqqisee balleessuu dadhabee miti. Maaliif seera dursa jedhanii haga yoonatti seerri maal akka godhu dhageeffataa jira ummanni. Kanaaf obboloota koo nama kamiyyuu isin ilaallata waan ta'eef iyya dabarsaa. Ani akka nama tokkotti akka namummaan natti dhaga'ametti kuni amantaa wal qoodu yookaan amantaa gandaawwan ilaallatu miti. Kuni dhimma namummaati. Namni nama taatanii namummaan keessan isinitti dhaga'ame wanta amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kana dhiira wajjin dubartiin dubartii wajjiniin gaa'ila dhabdi wanti jedhamaa haasa'amaa jiru jechi fokkataa jechi hasxayyaafiin kuni ani akka nama tokkotti waan kana nan balaaleffadha. Isinillee balaaleffadha. Nama taatanii nama kamiyyuu ni ilaallata. Wanti kun dhiira dubartii osoo hin jenne kiristaana musliima osoo hin jenne namni kamiyyuu balaaleffadha. Ana akka nama tokkotti nan balaaleffadha. Wanti kun Itoophiyaa keessatti raawwatee yookaan hojiin agarsiifamuu osoo hin taane abjuu ta'ee hafuu qaba. Kanaaf iyya dabarsaa. Dhimma qaamni ilaallatu biraan nuuf ga'a. Dhugumaanitti biyya san keessa seerri jira yoo ta'e seerri waan kana bakka sanaa buqqisee hin balleessu taanaan dadhabee jira jedhee ummataaf dhiisuu qaba. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuurraa afaan qabaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraattu akkam turtan akkam sa'a kana keessan. Kan eegee sa'aatii kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u isiniin jechaati. Tole obboloota koo deebi'ee dhufeen jira. Haa ta'u malee wanti amma biyya keenya keessatti deddeebifamaa yookaan biyya keenya keessa adeemsifamaa jiru kuni wanta dhimma amantaa yookaan wanta dhimma gandummaan ilaallatu osoo hin taane nama ta'uu keenya qofa wanta nu ilaallatudha waan ta'eef ilma namaa ta'ee namni waan kana hin balaaleffanne dachii kanarra hin jira natti hin fakkaatu. Ani akka nama tokkotti namummaan sababa natti dhaga'ameef waan kana baay'iseen balaaleffadha. Wanti kun Itoophiyaa keessatti ta'ee hojii mul'achuu osoo hin taane abjuu ta'ee hafuu qaba. Kanaaf ummanni rafaa jirtan hin rafinaa. Baay'een keessan callisaa jirtan hin callisinaa. Wanti kun amantaan osoo hin taane gandaan osoo hin taane namummaa keessan ta'uudhaan nama ta'uu keessan isin ilaallata waan ta'eef. Nuti argaa dhageettitti biyya dubartii wal fuutu. Biyya dhiirri waliin gaa'ila dhaabu tasuma wanta dachii kanarratti raawwatamee hin beeknedha waan ta'eef kuni nama birattis ta'ee rabbi birattis ta'ee wanta jaalatama hin qabne sababa ta'eef iyya dabarsaa. Wanta kana dhimmi qaamni ilaallatu yoo dhuguma seerri biyya keenya keessa jira ta'e kuni seerri waan kana bakka sanaa buqqisee balleessuu dadhaba yoo ta'e ummataaf dhiisuu qaba. Maaliif ummanni sababa nama ta'eef sababa dhala jalaa qabuuf sababa dhalli dhufu imaanaa isarraa qabuuf waan kana biyya isaa keessaa buqqisee balleessuu hin dadhabu. Maaliif garuu amma seerri jirutti seera tan kaafatee namni tokko waan tokko dalaguu yookaan gochuu waan hin raawwanneef kanaaf seerri dhuguma biyya keessa yoo jiraate waan kana laalee yeroo gabaabaa keessatti wanta adeemsifamaa jiru kana biyya keenyarraa hin dhaabbatu yoo ta'e wanti kun ilma namaa dachiirraa xaraguuf jira waan ta'eef gabaabatti nurraa dhaabbachuu qaba. Kanaaf obboloota koo baay'inni keessa rafaa jirtan hin rafinaa. Namoonni peejii gurguddaa qabdan iyya dabarsaa. Dhimma qaamni ilaallatu bira ga'uu qaba wanti kun. Gariin keessan immoo warri
miidiyaa iddoo isaan itti balbala baratanii haasa'aa jiranitti jala dhaqxanii koomentii barreessaa. Isaan wajjin marsii deddeebisaa jirtan maal yaaddaniiti? Hirraftammoo sammuun keessa likkii hojjeta. Ni dhageessan. Jarri kun qorichaan nama tuqu. Fayyaa taatanii gaafa isaan bira geessan iyyuu ilaalcha isaan qabansanitti makamtanii of eegaa isiniin jedhamaa jira. Baay'een isaanii dubbataa jiran. Garuu gariin keessan sababa nama tuffii, sababa wal tuffachuu, wal xiqqeessuu irraa kan ka'e bakka isaan balbala banatanii haasa'aa jiranitti dhaqxanii isaan wajjin jecha deddeebisuun sun hammam akka karaa Waaqayyoo dagattan of argaa jirtan natti fakkaata. Hin rafinaa dammaqaa obboloota koo. Eessa akka jirtan of yaadadhaa. Barri kun bara dhumaatiiti. Bara dhumaatii, bara Waaqayyo guyyaa dhufaatii isaa ga'ee jira. Kun hundumtiyyuu akka dhufus hundi keenya qophiin eegaa turre. Kun immoo iyyuu dirqama akka biyyoota garaagaraa sana dachii oma tokko garagarshee nutti agarsiisaa isinitti fakkaatina. Guyyaan dhufaatii isuma argaa jirru kanadha. Wanta dachii kanarratti ta'ee hin beekne, wanta dachii kanarratti dhagahamee hin beeknetu ta'aa jira. Kanaaf dhufaatiin Waaqayyoo kan kana caalu hin jiru. Sa'aatii kana keessa ilma namaa karaa Rabbii dhaabbate, ilma namaa fatanaa kana dandamatetu karaa Waaqayyoo fuula Rabbii dhaabbata. Kanaaf hin rafinaa baay'een keessan rafaa jirtanii iyya dabarsaa dhimmi qaamni ilaallatu waan kana battala gabaabaa kanatti waan kana biyya san keessa hin balleessine taanaan ummataaf dhiisuu qaba. Maaliif jennaan ummanni waan kana guyyaa tokkotti akka barbadeessanii bakka sana balleessan abdiin qabas abdii qabnas. Maaliif jennaan ani nama kana yookaan wanti kun jara wanta kan adeemsisaa jiran kana qaaman kallattiin argadhee jennaan harkallatti isaan harkatti illee du'a malee qaaman akka isaanii kanatti wallaalee jechoota akkanaa isaan wajjin nan deddeebisa jedhee tasuma sammuun koo nan ayyamu. Kanaaf ilmi namaa amma nama ta'ee jirutti wanta fuula Rabbiitti hin bareenne, wanta namarratti hin bareenne, wanta dhaloota namaa gabaabsuu danda'u osoo argu, osoo dhaga'u taa'ee nyaatee dhuguun irra hin jiru akka namummaatti jechuudha. Kanaaf baay'een keessan rafaa jirtanii hin rafinaa. Dammaqaa eessa akka jirtan, bara akkamii keessa akka jirtan yaadadhaa obboloota koo. Kuni amantaa miti, gandaanis miti. Nama ta'uu kee qofa si ilaallata. Nama ta'uu koo qofa na ilaallata. Kanaaf iyya dabarsaa wanti kun nurraa haa dhaabbatu. Yoo humna ittiin dhaabu yookaas immoo waan kana biyya san keessa buqqisee balleessuu hin dandeenye ummataaf dhiisuu qaba. Jedhaani akka nama tokkotti waan natti dhagaameen dubbadha waan ta'eef. Maaliif jennaan wanti fokkataa jedhama yookaan wanta xayyaafiin dachee kanarra jira jedhan keessaa kan kana caalu hin jiru. Isinii galee maaliif kuni dhaloonni dhufu akka lafa kanarraa badu, dhaloonni dhufu akka hin dagaagne, akka dachiin qullaatti haftuudha. Yaanni yookaan karoorri waan kanaa jechuudha. Maaliif jennaan dhiirri wal fuudhee dubartii wal fuudhee hiikaa isaanaaf hin galu. Nama kamiifis hin galu kun. Hiikaan isaa maal akka ta'e walumaa galatti hojii seexanaa waan ta'eef namaafis galuu hin danda'u sirriidha. Maaliif kun hojii seexanaati. Ani sa'aatinitti na ajaa'ibee sammuu kootti illee cinqata na ta'e namni nama ta'ee osoo kirrii mormarratti baatu, namni nama ta'ee osoo afaan tokko waa qabamaa jiru bakka isaan balbala banatanitti mana isaan hidhattanii wajjin jechoota deddeebistan, wajjin sagaleedhaan haasoftan kana qofatu na dhibaana. Kana qofatu hanga yoona gaafii natti ta'e. Haa ta'u malee ammayyuu dammaqaa. Maaliif jennaan tarii qorichicha isaanitti nasiifachi afarsa kanaanis tuqamtanii jirta yoo ta'e gizeetti yaala fudhachuu isin barbaachisa. Maaliif isinirraa ka'ee namoota biraatti darbuu waan danda'uuf. Dhugaan isin jedhaan. Maaliif gaafa waan kana yaadadheetti yaade akka nama maraateen na taasisa. Wanta argaa jirrudha. Keessattuu miidiyaan kun wanti inni fidee wanti inni biyya hin faalle hin jiru. Maaliif jennaan ammuma waan gaarii qabu miidhaan isaallee baay'ataa jira waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo baay'een keenya rafaa jirraa hin rafinaa dammaqaa isin jechuu jaaladha. Ani akka nama tokkotti hammanumaa waan natti dhagaame dubbachuuf fuula keessan dhufee. Kanaaf isinis gahee mataa keessanii bahaa boru dhala keessaniif yaada. Maaltu dachee kanarratti dhufuu deema jedhaatii yaada. Maaliif wanti kun wanta ilma namaa lafarraa balleessuu danda'udha malee wanta ilmi namaa dachee kanarratti akka afarroo yookaan akka ilmi namaa dagaagu zarii nama baay'atu gochuu danda'u miti jechuudha.
maaliif hojii seexanaa kaayyoon isaas nama lafarra balleessu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kun immoo iyyuu tasuma Itoophiyaa keessatti hin waarratama jedhee hin yaadu abjuu ta'ee hafa malee jechuudha. Tasuma raawwachuus waan hin qabneedha jechuudha. Itoophiyaa keessa ammuma namni ishee wal jibbitee hammam yoo namni ishee bootan walitti dhiphistellee jechuudha. Harka lama nama amantaa isaatiif dhaabbatu caala sababa ta'eef. Silaa hanga yoona hin geenyu ture. Silaa hanga sa'aatii kana hin eegnu ture. Maaliif ammuma namni karaa rabbii dagatan namni karaa rabbii irra jiran immoo baay'een isaanii waan jiraniif. Kanaaf hanga yoona harka keessa nu qabatee jira rabbiin jechuudha. Kanaafuu obboloota koo wantoonni biyya garaagaraa irratti ta'u kuni Itoophiyaa irratti akkasitti ta'a. Daayirektii jettanii hin yaadinaa. Guyyaan dhufaatii Waaqayyoo isuma kana wanta argaa jirtan wanta dhagaa jirtanidha. Kanaaf amma hojiidhaan amma gochaan raawwatutti raftanii hin eeginaa. Dammaqaa eessa akka jirtan yaadadhaa. Kanaaf yoo namummaan isitti dhagahame wanti kun akka nurraa dhaabbatu haa taasisnu taasisaadha. Kana seerri dafee waan kana murtoo tokko yookaan hirmijaa tokko irratti hin fudhanne taanaan akkuma jedhamu kana dhuguma hoteela dhaabanii qabu gamoowwan adda addaa qabu jechaa jiru. Wanti kun dhuguma ta'ee jira taanaan mootummaan hanga yoonaa akkamitti waan kana hin dhagahin tureen anaaf gaafidha. Ammas taanaan isaanoo ifa baafatanii waan akkasii waan ajaa'ibaa immoo nigdi baankii wal qabatee jira wanti jedhamu namoota baay'eef gaafidha kun jechuudha. Kuni ana akka habjuu natti fakkaataa jira malee dhuguma natti fakkaataa jiru jechuudha. Kanaaf isaan illee wanti isaan hin raawwanna jedhanii karaa kanaan yoo ta'e nuuf milkaa'aa jedhanii yaadan kun habjuu ta'ee jalaa hafa malee wanta tasuma hin raawwatamnedha. Ammas Waaqayyo hin raawwachiisin. Itoophiyaa keessaa waan kana rabbiin buqqisee haa balleessu. Lafa kanarraayyuu buqqisee isaan haa balleessu. Maaliif seexanni baduu qabdi waan ta'eef. Kanaafuu yaa iyyinuu iyya dabarsaa isiniin jira obboloota koo. Haganuma wanta natti dhagahame dubbachuuf fuula keessan duratti ba'ee. Kanaaf hundi keessanuu gahee mataa keessanii bahadhaa isiniin jechuu jaaladhaa. Hanga yoona waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaariin isiniin jedha.